gara konkolaattota annisa elektirikaan socho'anitti darbuun ammayyaa'uudha. ሀገር ደግሞ ትልቅ ወተር ሶርስ አለን ሀላ ቅሌንሳ ከኛስ የነዳጅ ፍጆታ አተረፈን $1 አገኘን ማለት ነው bakki kun bakka konkolaattonni annisa elektirikaan socho'an bakka itti chaarjii taasifatanidha bakka kana tajaajila elektiriikii Itoophiyaa yeroo gabaabaa keessatti ijaaruun tajaajilaaf banaa taasisee jira marree tajaajilamtoonni bakka kanatti argaman AMN Plus yaada isaanii qoodanis tajaajilli kun galii biyyaa gama dabaluutiin akkasumas yeroo dhuunfaa isaaniillee gama qusachuutiin faayidaa olaanaa akka qabu nutti himanii jiru. ቢያንስ ሰልፍ አንሰልፍም yoo xiqqaatee hiriira hin hiriirru mana keenya bullees dhufnee yeroo gabaabaa keessatti chaarjii guuttannee deebina konkolaattonni humna boba'aan socho'an rakkoo addunyaa mudateen guyyoota dheeraaf yeroo hiriiran argaa jirra konkolaattonni anniisaa elektirikaan socho'an garuu rakkoo kana jalaa bahaniiru አሁን እንደምታየው ከተማው ላይ ያለው የነዳጅ ሰልፍ አለ akkuma argaa jirru sababa hanqina boba'aatiin konkolaattonni hedduu hojii dhiisanii hiriira irratti argamu konkolaattonni annisaa elektirikaan hojjetan garuu rakkoo kana jalaa ba'aniiru Itoophiyaan annisa aareffametti fayyadamuu erga eegaltee bubbuleera annisa aareffame kana keessaa immoo kan isheen fayyadamuu eegalte konkolaataa annisa elektirikaan hojjetutti fayyadamuudhaan dhimma kanarratti ogeessota waliin turtii taasisneerra. Kuni haallisaa baay'ee nama gammachiisa. Fakkeenya faastiidha kan keenya DC chaarjiidha. Kan itti fayyadamaa jirru. Kunis yeroo baay'ee sa'aatii baay'ee asitti dhufanii dhaabataniis fakkeenyaaf manatti chaarjii kan godhan sa'aatii 8 ol kan manatti chaarjii godhatan as dhufanii garuu daqiiqaa 40 waa'ee dhimma nadaajii kana ilaalaa jirtu uummattoota keenyas baay'ee rakkachaa jiru. Asiifachi naannoo Finfinneerrayyuu namni uummanni baay'ee dadhabeera. Humna elektiriikii fayyadamuudhaan garuu konkolaattonni humna elektirikaan hojjetan chaarjiin hojjetan amma bakka barbaadanitti bakka fe'anitti ጋር ጅሩ እቺ በኤሌክትሪክ መኪና የመጠቀም ቫልዩ እንግዲህ ሀገራችን ላይ እንደሚታወቀው የነዳጅ እጥረት በጣም አለ ፋይዳን ኮንኮላቶታ አኒሳ ኤሌክትሪክን ሆጀተሪት ፈየደሙ አኩማ ቤከሙ አንቂኒ ቦባአ ሰደርካ አዱኛ ሙደቴን ቢይ ኬኘስ ረኮ ከናፍ ሳጥለምቴቲ ኮንኮላቶታ አኒሳ ኤሌክትሪክ ፈየደምነ ታናን ባሲ ቦባአ ባስኑ ዶላር ሄዱ ቁሰድና የሮ ኦፊፊ ጅጅረመ ቅሌንሳሌ ቶአቹ ደንደኛ ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አፍጋፊ ታሲሰኔን ገቲን ቦባአ ደበሉፌ ፋለም ንቅሌንሳ ረኮወን akka addunyaatti mudatanidha rakkoowwan kunneen yeroo addunyaaf sodaata ajiranitti Itoophiyaan annisa haareffamanitti fayyadamuun imala isheen taasisaa jirtuuf tajaajila damee geejjibaatiin kennamaa jiru ragaa bahaa jedhaniiru ኤሌክትሪክ መኪና ተበራከተ ማለት ቅድም እንዳልኩት በጣም በርካታ የታዳሽ ኃይል ኢነርጂ ማምረት የምትችል ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ ኮንኮላቶኒ አኒሳ ኤሌክትሪካን ሶቾአን ባይናን ሆጂራ ዮ ኦለን ረኮ ከሙ ኬሰኒ ደርባማ ፈኬኛፍ ብሪ ዲበቶኮን ቦባአን ዮሮ አማ hinjiru አኒሳ ኤሌክትሪካቲን ሶቾፍ ገሩ ኪሎዋቲን ቶክ ቀርሺ ዲበቶኮ ይንጉቱ ቀበኛ ቢየ ኬሰ ጅሩ ገቲሳ ስሬሱ እንዲደንዳማ ካን አላዱ ፍረት ገሩ ሆማ ጎቹን እንደንዳሙ ፋይዳ ቀበኛ ቢያራ አርገሙ ከን አርገተን ኮንኮላቶታ አኒሳ ኤሌክትሪካን hojjetan qofaadha